Akkam jirtu nagaa keessanii har'a immoo viidiyoo kanaan diviizhin algooriizim kan jedhu ilaalla jechuudha. Diviizhin algooriizimiidha gaafa jennu maal jechuudha? Kana fakkeenyaan isin hubachiisa. Amma fakkeenyaa fi 12 qabnaa jennu 12 kana meeqaafirraa 12 mee 5 jedhaati yaada. 12 hiruu 5 hiruudhaa fi meeqa ol ga'a? 2 ol ga'a jechuudha. 2 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 10dha jechuudha. Okay, meeqatu irraa hafa jechuudha? 2 irraa hafa jechuudha. 2 5 hin hiramu waan ta'eef 2 maal taateetti rimeendarii keenya taatee hafteetti jechuudha. Kanaafiyyuu 12 kana akkamiin barreessuu dandeenya? 12 jechuun ilaala. Kanaafuu 12 jechuun walqixa ta'a equal with 5 times 2 5 times 2 plus what 2 ta'a jechuudha. Diviizhin algooriizimii jechuun isa kana bifa kanaan barreessuudha karaa gabaabaa. Kanaafiyyuu 12 maalidha? Divaayidandii keenyadha yookaan immoo hiramaa keenyadha jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu 12 akka maaliin bakka buufachuu dandeenya jechuudha? Divaayidandiidhaan bakka buufachuu yookaan y jennaaniin yoo y'in keenya divaayidandii ta'e jechuudha. This equal with 5 immoo divaayizariidha yookaan hirmaataadha jechuudha. Okay? Inni immoo divaayizarii keenyaan x'dha jedhaatii fudhadhaa. Times 2 immoo maalidha jechuudha? Quotient yookaan ga'eedha jechuudha. Plus times q plus 2 immoo maalidha? Remainderiidha. This is what division algorithm jennee kan waamnu isa kanadha jechuudha. Division algoritmiin isa kana jechuudha. Okay, amma gaas keessatti akkamittiin gaaffii ittiin deebisuu dandeenya? Bifa gaaffii yoo fakkaatu dhufe division algoritmiin bifa kaamiin gaaffii dhufuu danda'a? Ende nummoo akkamittiin deebisuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Example fakkeenyaaf amma jechuudha. When 10 divided by positive integer p yeroo 10 positive integer p dhaaf gaafa hiramu then the remainder is p minus 4. Remainder yookaan hafteen p minus 4 dha jedha. Which of the following is could the value of p? Kan armaan gadii keessaa A, B, C, D keessaa kan gatii p sana ta'uu danda'u isa kamidha? Okay, maal jedhe? 10 yookaan 10 meeqaaf hirameedha? P dhaan hirame. That means 10 divided by p dha jechuudha. Erga kanaati remainder yookaan hafteen kan keenya immoo meeqadha jechuudha? P minus 4 dha jechuudha. P minus 4 ta'e yookaan remainderiin keenya walqixa P minus 4 dha jechuudha. Yeroo kana maal barbaanna jechuudha? Division algoritmii deebisuu qabna jechuudha. Bifa division algoritmiitiin. Division algoritmiin yoo y'in dividendii ta'e y walqixa x times q plus maaliitiin irra plus remainder yookaan r keenyaatiin irra jechuudha. Kanaafuu asitti akka dividendiitti yookaan akka hiramaatti kan nu fayyadaru 10 dha jechuudha. 10 walqixa maal ta'a jechuudha? X'in immoo eenyudha jechuudha? Divizarii kanaadha. Divizariin keenya asitti p dha jechuudha. P times q'n immoo hin qabnu miti asitti immoo q wanti nuu kennamee jiru. Plus remainderiin keenya immoo nuu kennameera. P minus 4 nuu kennameera jechuudha. Kanaafuu gatii p possibility ta'u gatii p danda'amaa ta'u barbaaduudhaaf minus 4 kana gara kanatti as fidanna jechuudha. Okay? Kanaafuu 10 minus 4 asitti minus turte kun asitti maal taati? Plus 4 taati jechuudha. Okay, plus 4 dha jechuudha. This equal with p times q plus p taati jechuudha. Asitti ilaala p lama qabna jechuudha. Kanaafuu komanii keessaa fudhachuu dandeenya. 10 plus 4 40 dha mitiire. This equal with p immoo p keessaa tokko fudhanna isiniin jedheera into q plus 1 ta'a jechuudha. Into q plus 1 dha jechuudha. Q plus 1 jenna jechuudha. Kanaa booda ilaala p keenya jechuun p ni walqixa maal ta'a? Over q plus 1 over q plus 1 goona jechuudha. That kana booda 14 over q plus 1 taati jechuudha. Eenyu p keenya jechuudha. Over q plus 1 dha jechuudha. Amma gaa wanti nu beekuu qabnu jechuudha. Bakka q kana yaallee ilaalla jechuudha. Asitti maal jedha? Divided by positive integer dha. Positive integer maal irraa jalqaba? Ilaala p positive integer dha. Divided by positive integer dhufuu qaba jechuudha. Kanaafuu akka inni positive integer dhufuu fi q yookaan gaheen nuuf argama jennee yaannu yaalli ilaalla. Fakkeenyaaf yoo waanii godhanne meeqa ta'a? Yoo waanii goone p kan keenya 40 over what? 1 plus 1 meeqadha? 2 dha jechuudha. Yoo waanii goone p keenya meeqadha jechuudha? 7 dha jechuudha. Yoo 2 goone ammoo laala 3 ta'a jechuudha. That means over c maaliif asii q keenya 2 dha taanaan 40 over 2 plus
1dha. 2 plus 1 immoo 3dha jechuudha. 4 divided by 3 immoo intiijeriin dhufu lakkoofsa tuqaadha malee intiijeriin dhufuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu q'n akkasumatti 4 yoo goone 5 goone akkasitti tuqaa dhufa. Garuu asitti maal jenneerra positive intiijeriidha jenneera. Intiijerii waan ta'eef kun immoo intiijerii waan nuun dhufnee fi daat kan intiijeriin dhufee eenyuun qofa jechuudha. Isa jalqabaa kanadha. Kanaafuu gatiin p possible ta'e gatiin p as keessatti danda'amaa ta'e eenyuun jechuudha 7dha jechuudha. Innis the answer is b'dha jechuudha. Bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffiin itaan akkas jedha. If Q and P are primes greater than 2, okay? Primii lama caala yoo ta'e eenyu Q'nii fi P'n jechuudha. Q'nii fi P'n lakkoofsa primiidha. Primii kamiiti? Lamaa oliiti jechuudha. Okay. Which of the following is must be true? Kan armaan gadii keessaa isa kamtiyyuu dhugaadha. Dirqama kan dhugaa ta'u isa kamidha kana keessaa jechuudha. Isa kamtu dhugaa akka ta'e ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa P plus Q is even. P plus Q maalidha? Evenidha. Inni kun dhugaadha. Evenii ta'uu hin danda'a kun ilaala. Fakkeenyaaf primes greater than 2dha. P'nis Q'nis greater than 2dha. Kanaafuu greater than 2 fakkeenyaaf maal fudhachuu dandeenya? 3 fudhachuu dandeenya. 3 greater than 2dha primidha. Kan itti aansee jiru eenyuun 5dha. Therefore plus 5 fudhachuu dandeenya jechuudha taansini. Kun wal qixa meeqadha jechuudha? 8dha. Baay'ee isaa akkasittiin keessa buusaati ilaala. Maal ta'a? Kun P plus Q yookaan prime numberii lama gaafa greater than 2 prime numberii greater than 2 lama gaafa walitti daballu maal nu dhufa jechuudha? Even numberii dhufa. Kanaafiyyuu inni jalqabaa dhugaadha jechuudha. Inni itti aanu PQ, that means P times Q ni oddidha jedha. That P times Q oddidha. Kun dhugaadha moo soba kan jedhuu fi prime numberii lakkoofsa lamaa olii waliin baay'isnee ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf 3 fi 5 waliin baay'isaa. 3 fi 5 gaafa waliin baay'isnu 3 times 5 equal to meeqadha jechuudha? 15 ta'a jechuudha. Kun maalidha? Oddidha, dhugaadha. Kan biraa fudhachuu dandeenya ammas fakkeenyaaf 7 times 7 times 3 jechuu dandeenya jechuudha. This equal with 21dha. Ammas kunis evenii nu dhufeera dhugaadha jechuudha. Lakkoofsa kan biraa yaaluu dandeessu. Kanaafiyyuu PQ yookaan immoo lakkoofsa prime numberii greater than 2 tokko yoo fuunee waliin baay'isne yeroo hundayyuu amma jechuu dandeenyutti maal nu dhufa jechuudha? Odd numberii nu dhufa jechuudha. Inni kan biraan P square minus P square minus P square minus Q square ini wal qixa maal ta'a jedha? Evenidha jedha. Daas kanas lakkoofsa muraasa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 25 fudhannee 5 square godha minus 3 square godha. That kuni 25 minus 9dha jechuudha. This equal to 16. Laala meeqa nu dhufe 16dha jechuudha. Kanaafiyyuu kunis oddidha. Evenidha dhugaadha. Kunis oddidha dhugaadha. Kunis dhugaadha. Sadan isaaniiyyuu dhugaadha. The answer is A ta'uu danda'a jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa immoo if x and y are both prime and greater than 2, okay? Lacheen isaaniiyyuu primeidha. Tokko jechuudha. Eenyudha? X'dhaa fi y'dha. X'nis y'nis maalidha? Lacheen isaaniiyyuu primeidha. Tokko lacheen isaaniiyyuu primeidha jechuudha. Prime and inni lammaffaan ammoo maalidha jechuudha? Greater than 2dha yookaan immoo lamaa olidha jechuudha lacheen isaaniiyyuu. Yoo ta'ani which of the following is cannot be a divisor of x and y? X times y dhaa fi kan divisor yookiin hirmaataa ta'uu hin dandeenye kamidha? That x times y fudhachuu dandeenya kan barbaanne. Fakkeenyaaf lamaa ol jenneerra lamaa olidha. Isaan immoo prime numberidha. Kanaafiyyuu amma fakkeenyaaf 3 and 5 fudhachuu dandeenya. 3 and 7 fudhachuu dandeenya. 5 and 7 fudhachuu dandeenya. Lakkoofsa prime numberii meeqa olii? Lamaa olii fudhachuu dandeenya jechuudha. Waa'ee prime numberii viidiyoo darbeen sirriitti ilaalleerra. Kan ilaalle yoo ta'e sirriitti irra deebi'aati ilaala. Okay, kanaa booda 3 times 5 3 times x times y dha jenne miti. X times y kan hirachuu hin dandeenye warra armaan gadii kana keessaa meeqadha? Divisor isaa kan ta'uu hin dandeenye. 3 times 5 meeqadha? This equal with 15. Okay, kan 15 hiruu hin dandeenye meeqa? Laala asitti 3 hirmaataa ta'uu hin danda'u ni danda'a. 11 dadhabuyyuu malee 11 immoo 11 baay'ee 3 ta'uu goona. 11 maaliif greater than yoo ta'eef greater than 2dha miti. 11 times 11 times 3 gochuu dandeenya jechuudha. 11 times 3 ni wal qixa meeqadha? 33. Amma immoo laala x times y dha waan ta'eef 33 11 ofis ni raama jechuudha. Ammas 50 laala
15 hiruu 15 gochuu hin dandeenyu tokkodha. Kanaafiyyuu lama immoo hiruu hin dandeenya. Kana hunda isaa lamaaf hirmee 15 hiruu 2 3 baay'istuu 7 walqixa 21 21 lamaaf hiraa 5 baay'istuu 7 35 hidhamti 35 lamaaf hiraa laala. Hundi isaanii iyyuu lamaaf hiramuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya ta'a jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan laallu number of divisor lakkoofsa hirmaattotaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Number of divisorii gaafa jennu maal jechuudha? Amma ilaalaa fakkeenyaaf lakkoofsa tokko 10 qabnaa jennu. 10 eenyutu hirachuu danda'a? 10 akkuma beekamu tokko hirachuu hin danda'a. Inni kan biraan 2 hiramuu danda'a. 2 yoo hira 5 ta'a. Inni kan biraa 5 hiruu hin dandeenya. 2 ta'a. 6 hiramuu danda'a. 7 hin danda'amu. 8 9 10 mataa isaati jechuudha. Kanaafiyyuu lakkoofsa meeqatu 10 hirachuu danda'a? 1 2 3 4. Kanaafuu 10 meeqatu hirachuu danda'a jechuudha? 4tu hirachuu danda'a. Kanaafuu number of divisoriin kan 10 meeqadha jechuudha? 4dha jechuudha. Haa ta'utii garuu lakkoofsa gurguddaa ta'an ilaallee akkamittiin iyyuu lakkoofsa isaan hirmaatu himuu dandeenya kan jedhudha jechuudha amma. Amma fakkeenyaaf jechuudha lakkoofsa 124 meeqatu hirataa kan jedhu beekuu barbaanne jechuudha. Isa kana beekuudhaaf dirqama akkasittiin hiraawuluu hin qabnu jechuudha. Isa kana kanaafuu prime factorizationidhaan kaa'uu qabna. Prime factorization kan jennu lakkoofsota prime numberii ta'aniif hirree bifa sanaan kaa'uudha jechuudha. Okay, prime numberiin si yaadachiisuudhaaf 2 jalqabni isaa itti aanee 3 itti aanee 5 7 11 jechaa akkan itti fufu laallee turre. Okay, kanaaf UST 124 faaktoriin isaa meeqadha kan jedhuuf maal goona jechuudha yookaan divaayizariin isaa meeqadha kan jedhuuf laala. Prime factory prime isa jalqabaatiif irra jechuudha. Prime isa jalqabaatii isa achiin isa taanu bifa kanaan yaalaa deemna jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa prime inni jalqabaa 2 gaafa hirru 124 meeqa ta'a jechuudha. 124 2 60 meeqadha 2 ta'a jechuudha. 62 immoo ammas meeqaaf irraa 2 irra jechuudha. 2 gaafa hirru kun meeqadha 31dha jechuudha. Bifa kanaan 31 mataan isaa prime numberiidha jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kan akkamittiin keenya jechuudha laalaa tiuudha. Tiu yeroo meeqa jira 1 tiu the power of 2 jechuu dandeenya jechuudha. Times 31 times 31 jechuu dandeenya jechuudha. Amma number of divisorii yookaan immoo lakkoofsa hirmaattotaa jarri qaban beekuudhaaf maal goonaa naan jechuu dandeessu. Lakkoofsa hirmaattotaa jarri qaban beekuudhaaf paaworii isaanii kana fudhanna. Paaworii isaanii kana fudhanna. Asiis paaworii waanii qabamti paaworii isaanii kana fudhanna jechuudha. Erga paaworii isaanii kana fudhannee booda maal goona irratti daana jechuudha. Tokko irratti daana jechuudha. Laalaastama inni kun tokko qabaa. 31 tokkitti isaati waan ta'eef jechuudha. 2 immoo 2 qabaa. 2 jira waan ta'eef jechuudha. Kana booda tiuu kun paaworii isaati plus 1 goona jechuudha. Plus 1 kana eenyuun baay'isna times 1 plus 1 jenna jechuudha. Okay, kana booda laalaasa kana 2 plus 1 ni 3 dha miti 3 times 2 ta'a jechuudha. This equal with 6. Kanaaf iyyuu 124 faaktarii yookaan divaayizari meeqa qaba jechuudha 6 qaba. Bifa kanaan divaayizari isaa lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf 16 divaayizari isaa barbaanna yoo ta'e laalaa 16 akkasitiin jechuudha. 2 irraa meeqa taati 8dha. Ammas 2 irraa 8 2 gaafa hirru 4dha. Ammas 4nis 2 hiramuu danda'a. 2 gaafa hirru meeqadha 2dha jechuudha. Kanaaf iyyuu tiu yeroo 4dha jechuudha. Tiu the power of 4dha jechuudha. Kanaaf divaayizari yookaan lakkoofsa hirmaattotaa inni qabu beekuudhaaf maal goona jechuudha. Paaworii isaa kana fudhanna jechuudha. Paaworiin isaa 4dha plus 1 goona jechuudha. Gaafatti daballu 5. Kanaaf iyyuu 16 faaktarii yookaan divaayizari meeqa qaba jechuudha 5 qaba. Bifa kanaan number of divaayizari ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa consecutive integer intijeroota walitti aananii jiranuu jechuudha. Intijerii walitti aananii jiranuu fakkeenyaaf warra jalqabaa jechuun warra oodiis haa ta'u, ivenii haa ta'u jechuun bifa 1, 2, 3,
afur jechaa warra itti fufan gara kanattis akkasumatti 0 irraa kaa gara kanaan -1 bifa kanaan consecutive kan ta'an yookaan kan walitti aananii jira yoo ta'e akkamittiin barreessuu dandeenya? Warra akkasii warra integerii jechuudha. Integerii warra akkasii akkamittiin barreessuu dandeenya? Inni jalqabaa n jechuu ni dandeenyaan. Inni itti aanu lakkoofsi itti aanu n plus 1 jechuu dandeenya jechuudha. Akkana jechuun fakkeenyaaf yoo waan ta'e waanidhaan n dha inni haa fudhannu. Yoo ta'e tokko lama meeqaan tokko caala tokkoon jechuudha. Kanaafiyyuu waan isaan irratti tokko daballaa jechuudha. Bifa kanaan inni itti aanu immoo maal ta'a jechuudha? Inni itti aanu immoo n plus 2 inni itti aanu immoo n plus 3 jechaa bifa kanaan itti fufa jechuudha. Intigeriin inni even yookaan oodiidhaan jedhamne. Amma immoo even yookaan oodiidhaan jedhamne yeroo isin jedhu lacheen isaanii walitti bifa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf eveniis oodiis walumatti jechuudha. Kan inni akkana isin jedhuuf eveniidhaaf oodiidhaaf immoo kan biraatu jira waan ta'eef. Okay, evenii yoo ta'e immoo intigeriin sun jechuudha. Evenii yoo ta'e akkamittiin kaa'uu dandeenya? Intigerii jalqabaatiin 2n dha jennaaniin. Fakkeenyaaf evenii jalqabaa ilaalaasti 2 jirti miti 2 times n dha. Waanii ta'uu danda'a 2 dha jechuudha. Bifa kanaan itti humna jechuudha. Okay, kan itti aanee jiru garuu 2n 3 ilaala. 2n itti tokko yoo daballe 3 ta'a miti kanaafuu 4 ta'uu qaba jechuudha. 4 ta'uudhaaf 2n plus 2 dha jechuudha. Ammasti lakkoofsa akka sana taphatuuf malee iddoo barbaade ta'uu danda'a. Intigeriin evenii walitti aanu kamiyyuu jechuudha. Kanaa walirraa fagaataa jechuudha. Bifa kanaa walitti aanaa deema. Achi kaane 2n plus 4 achi kaane 2n plus 6 jechaa bifa kanaan itti fufaa deema jechuudha. Eenyu even integerii consecutive ta'e kan walitti aanu jechuudha karaa biraatiin. Inni kan biraa odd yeroo odd jechuudha. That consecutive yookaan kan walitti aananu oddiiwwan walitti aananu jechuudha. Ammas kan biraa isa biraa inni jalqabaa daala 2n dha yoo jennee dhiisuu hin dandeenyu. 2n inni dhiibnaan evenii ta'a. Kanaafiyyuu 2n fakkeenyaaf amma 2 dha 2n yoo jennee haa fudhannu. Kanaafuu waan itti dabaluu qabna. Yeroo kana maal goone irraa oddii goone irra jechuudha. Kan itti aanee dhufu eenyuun 2n plus 2 jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu plus maal jechuu qabna? Plus 3 jechuu qabna. Akka inni oddii nuu ta'uuf jechuudha. Bifuma kanaan 2n plus 5 dha jechuudha. Kun immoo maal consecutive odd nambarii yookaan lakkoofsota oodii warra walitti aananii dhufanu bifa kanaan argamuu danda'u jechuudha. Kana immoo bifa gaaffiitiin akkamittiin dhufuu danda'a kan jedhuu fi gaaffii kana yookaan egzaampilii kana waliin ilaalla. Akkas jedha. The sum of 3 consecutive integer. Consecutive integer yookaan lakkoofsonni walitti aanan consecutive ta'u yookaan kanneen walitti aanan 3 jechuudha. 3 consecutive integer jedhamti. Sadan isaanii kan walitti aananu ida'amni isaanii 735 dha. What is the largest of this integer? Sadan isaanii yeroo walitti aanan jennu meeqadha? 735. Lakkoofsa kamii? Lakkoofsa walitti aanan 3, integeroota walitti aanan 3 jechuudha. Okay, lakkoofsa kana keessaa inni guddaan meeqadha? Lakkoofsa guddaa barbaanna jechuudha. Okay, lakkoofsi kun integeriidha inni. Integerii taanaan bifa n, n plus 1, n plus 2 dhaan deemuu dandeenya inni. Kanaafuu lakkoofsonni kun meeqadha inni? 3 jenne. Lakkoofsa 3 walitti aananudha. Kanaafuu lakkoofsonni kana 3dha jechuudha. Kanaafiyyuu n plus 2 lakkoofsa walitti aanan 3 kanadha. Isaan kana walitti gaafa hidhaane jennu isaan kana plus goonee asitti gaafa walitti hidhaane jennu kun meeqadha? 735 dhufa jechuudha. Okay, yoo ta'e asitama n plus n meeqa qabna? 3 n qabna jechuudha. N meeqadha? N 3 qabna jechuudha. Plus asitti 1 tokko asii qabna, asii 2 qabna. Kanaafuu plus 3 dha jechuudha. This equal with 735 yookaan 735 ta'a jechuudha. Okay, kanaa booda maal gochuu dandeenya jechuudha? N kana 3 kana achi dabarfachuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana 3n equal with 735 minus maal taate jechuudha? 3 goona jechuudha. Kanaa booda laala 3n kan keenya walqixa maal taate jechuudha? 732 taati jechuudha. Kana booda over 3 goona jechuudha. Kana booda kun maal taati jechuudha? N kan keenya walqixa ta'a. N intigeriiwwan walitti aanan kan sadan keessaa isa jalqabaadha.
Kanaafiyyuu isa jalqabaati mitiire kanaafuu inni kan keenya meeqadha 732 gaafa 3 fixanu 244 dhufa. Okay kanaafiyyuu inni jalqabaa yookaan inni xiqqaan 244dha. Kan nuti gaafatamne garuu isa guddaadha. 245 immoo sattaanudha jechuudha. 245 sattaanudha. Ati 246 isa keessaa guddaa ta'edha jechuudha. Kanaafiyyuu inni guddaan 246dha. Bifa kanaan aansariin D irra jira. Bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Amma viidiyoo itti aanu walitti deebinutti har'aaf nugaa nagaatti.